Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkuma yeroo darbee barnoota sirna gadaa kutaa torbaffaa ilaalaa turre. Torban kanaa kaasnee immoo barnoota sirna gadaa kutaa 8ffaa boqonnaa 1 hanga boqonnaa 2tti mata duree darbe keessatti kan ilaalle ta'a jechuudha. Boqonnaa 1ffaa keessatti dabballee fi gaammee xixiqqaa kan jedhu ilaallee jechuudha. Boqonnaa 2ffaa keessatti immoo gaammee gurguddaa fi kuusaa kan jedhu keessatti kan ilaalle yoo ta'u, boqonnaa 3ffaan irraa barannoon 3ffaan immoo raabaa fi doorii jedha. Boqonnaa 3ffaa barannoo 3ffaa raabaaf doorii kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsaan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Eeyyeegaa raabaa fi doorii kan jedhu keessatti mata duree keenya olii keessatti gaammee gurguddaa fi kuusa kan nuti ilaalle umurii 9 hanga 16 fi 16 kaasee hanga 24 kan jiru umurii sana keessatti gaammee gurguddaa fi gaammee kuusaa jenne. Itti aansee raabaa fi dooriidha jechuudha. Sadarkaan raabaa fi doorii jechuun sadarkaatti fuudhaa fi daa'imman godhatanidha jenneera. Akka mata duree boqonnaa 1ffaa keessatti ilaalle keessatti dabballeen ilmaan dooriiti. Akkuma jenne kuusaa fi raaba darbinee jennaan doorii keessattidha jechuudha. Doorii keessa jechuun yeroo nuti abbaa gadaadhaaf shuumamuu yookiin immoo aangoo argachuudhaaf qophiirra jirru yeroo itti daa'ima godhanne jechuudha. Eeyyeegaa akka qabiyyee keenyarraatti immoo sirna gadaa adeemsa dhaloota gulantaa umriin ijaareetti gahoomsu ni qabaata. Isaan keessaas immoo ga'eef itti gaafatamummaa dhalootaas akkasuma gulantaalee luba gadaa dabaluun dabalaa deema. Namni tokko umriin isaa 0dhaa kaasee hanga waggaa 8 dabballee keessaa kaasee hanga gaammee xixiqqaa, gaammee gurguddaa, kuusaa, raabaa fi doorii ga'u keessatti ga'ee kana itti gaafatamummaa isaa kan baatuuf gochaa deemanii jechuudha. Kanaaf gadaa keessatti yeroo umuriidhaan dabalaa deemu haala kanaan raabaa fi doorii gulantaalee ga'eessummaa irratti argaman ta'ee sirna gadaa keessatti ga'ee murteessaa ta'e qabaatu. Maaliifidha kan isaan ga'ee murteessaa qabaatan yerootti umurii namni maatii isaa bulchuu danda'uu fi akkasuma biyya yookiin hawaasa naannoo keessatti shuumame yookiin immoo aangoo argate keessatti yeroo inni itti bulchuu danda'u waan ta'eefidha jechuudha. Kanaaf ga'eessadha jechuudha namni kun yeroo itti ofirra darbee maatii bulchuu danda'uu fi akkasuma hawaasa naannoo isaa bulchuu danda'u waan ta'eef ga'een irraa eegamus akkasuma ol kaa'aadha jechuudha. Kanaaf raabaa doorii keessatti akka gaammee gurguddaa keessaa darbeetu akka kuusaa yeroo leenjii fudhatanii sana qofaa miti jechuudha. Leenjiiwwan isaan barbaachisan ni kennamaaf jechuudha. Inni kanaafiyyuu ga'umsa akka bahatan gochuu fi itti gaafatamummaa olaanaa ta'ellee isaan leenjii adda addaa ni kennamaaf jechuudha. Leenjii gubbaa keessatti ilaalle leenjii gosa 2 ilaalleerra. Leenjii buttummaa fi leenjii doottummaa kan jedhu jechuudha. Egaa isa kuusaa keessatti fudhatanii darbanii inni raabaaf dooriifis ni fayyada jechuudha. Kanaaf raabaa yeroo raabomanii xumura gulantaa kuusaa irratti luboonni gulantaa kana keessa turan jila ce'umsaa qophaa'uun gara gulantaa raabaatti ce'u jechuudha. Gulantaa tokko keessa yeroo ga'an gulantaa kan biraatti yeroo darbuuf jedhanii jechuudha. Gulantaan sun tajaajila isaan tajaajilaniin kan inni isaan dabarsu ta'eetu tokkorraa gara tokkootti kan isaan ittiin darbanidha jechuudha. Raaba keessattis gulantaa kana keessatti jila ce'umsaa qopheessuun gara gulantaa raabaatti ce'u. Jilli ce'umsaa kun bakka adda addaatti maqaa adda addaa beekama. Fakkeenyaaf Booranatti Nadhii Buluu jedhama. Sadarkaan isaan ittiin kuusaa yookiin immoo kuusarraa darbanii gara sadarkaa raabaatti yeroo darban Nadhii Buluu jedhama. Eessa keessatti? Yeroo naannoo Gujii keessatti jechuudha. Naannoo Booranaa keessatti Nadhii Buluu yeroo ta'u, Gujii keessatti immoo Raabaa Garmaamuu jedhama. Nadhii buluu fi raaba garmaamuun sadarkaa gulantaa raabaa keessatti isaaniif kennamaa jechuudha. Yeroo kuusaa fi gaammee gurguddaa kuusa keessaa immoo gara raabaatti yeroo ce'an sadarkaa kana lamaantu geggeeffamaa jechuudha. Eessaa keessatti? Gujiif Boorana keessatti jechuudha. Gujii keessatti raaba garmaamuu, Boorana keessatti immoo Nadhii Buluu jedhameetu sirni kun jila yookiin nyaachisni qophaa'eetu sadarkaa kanatti darbu jechuudha. Inni kan biraan tajaajila isaan gulantaa kuusaa keessa turan gara raabaatti maal ta'an ittiin ce'uun raboomuu jedha. Yeroo isaan itti aangoo
raboomuu yookiin rubummaa kan jedhamu yeroo isaan itti fudhatan ta'a jechuudha. Sadarkaa kana keessatti. Sadarkaa maalii keessatti? Sadarkaa kuusaa keessatti jechuudha. Akka fakkeenyaatti kunoo warreen kana fakkaatu jechuudha. Kuusa keessa namoonni jiran yookiin immoo aangoo kuusaa warreen ga'an yookiin sadarkaa nadhii buluu fi raaba garmaamuu keessa warreen ga'an warreen kana fakkaatu jechuudha. Maal baattatanii jiru? Ulee yookiin immoo ulee qaqalloo fi akkasuma kan faachaa yookiin immoo eegee looniirraa yookiin immoo eegeewwan adda addaarraa kan hojjetame qaccee kan fakkaattu maal qabatanii jiru? Alangee qabatanii jiru jechuudha. Alangee harkatti qabachuu mataa irratti immoo maal hidhataniiru? Rufa hidhatanii jiru jechuudha. Mataa irratti hundi isaanii maal hidhatanii jiru? Rufa hidhatanii jiru jechuudha. Kun mataa isaaniirra kan jirtu rufa jedhamti. Akka sirna gadaa Oromootti jechuudha. Rufa jechuun hidhannaawwan mataa isaanii irratti isaan hidhatanii jiranii jechuudha. Akka fakkeenyaatti warreen kaan garuu hidhatanii jiran. Isaan kun warreen ganaa gara raboomaatti darbuuf jedhan keessatti hiramuu jechuudha. Sababni isaa immoo dabballee fi gaammee xixiqqaa, gaammee gurguddaa fi kuusaa keessa yeroo gahan kan carraan isaanitti tiraanisfeer godhan yookiin immoo carraan isaanitti utaalanii waan jiruuf warreen utaalanii sadarkaa kana keessa gahan umuriin isaanii osoo hin gahin jechuudha. Sababni isaa maatiin isaanii gulantaa maatiin isaanii keessa jiran keessatti yeroo dhalatanii jechuudha. Isaan kun warreen sana ta'aniitu rufaa fi wantoota isaan barbaachisu qabataniitu dhiyaatanii jechuudha yeroodhaaf. Adeemsa sadarkaa kanatti darbanii kana fakkaataniitu maal ta'u jechuudha bakka jilli itti qophaa'u yookiin sagantaan kun itti qophaa'u keessatti maal ta'u qophaa'aniitu argamu jechuudha. Hundi isaaniiyyuu kan isaan keessatti argamanii jechuudha. Kanaaf raabaa keessatti yookiin immoo raboomuu isaanii kana keessattidha sadarkaan kun isaaniif kennameera jechuudha. Sadarkaa isaanitti darbanii aangoo maatii isaaniirraa fudhatanii fi namoota duraan turanirraa kan isaanitti dhaalanidha jechuudha. Inni kan biraan caasaa hooggansa raabaadha. Caasaa hooggansa raabaa keessattis akkasuma maaltu jira? Wantoota isaan raawwachuu qaban yookiin immoo adeemsa isaan ittiin kana raawwatantu jira jechuudha. Caasaa yookiin immoo bulchiinsa, hidhatiinsa yookiin immoo chaayinii isaan waliin hidhatanii sirna kana raawwatanii jechuudha. Abbootii isaanii wajjin gulantaa raabaa keessatti caasaa hooggansa gulantaa kuusaa ture. Akkuma jiruun itti fufaa caasaan hooggansaa kunneen leenjii fudhatan turanii cimina qaamaa kuusa keessatti gosa lama leenjii gosa lamaa fudhatanii waan ta'eef jechuudha. Gosa lama yeroo jennu tokkoffaa buttummaa fi doottummaa isa baratanii jechuudha. Kanaan qabataniitu kuusaarraa isaaniitiin raabooma ta'anii waan ta'eef kuusarraa erga fixanii raboomanii rabooma keessatti leenjii sana fudhatanii itti fufuu jechuudha. Kanaaf caasaan bulchiinsa isaanii yookiin hooggansa isaanii illee haaluma sana achitti bu'aa argatanii jechuudha. Gahee fi itti gaafatamummaa irraa eegamullee kan isaan baataa jiraatanii jechuudha. Kanaatiin gahee kuusaa fi raabni keessatti gaggeessan keessaa tokko jechuudha. Kanaaf gahee isaan waliin baatan ilaallaa jechuudha. Inni kan biraan gahee raabaati jechuudha. Gaheen raabaa miseensonni raabaa bahatan keessaa tokko jiloota adda addaa gaggeessuudha. Jila kan jennu qophii jechuudha. Qophii bakkaa bakkatti deemamu yookiin immoo yeroo sirni maqbaasii yookiin dabballee jillisuu, buttaa qaluu, jila dhibaayyuu, jila darrabbaa kanneen jedhaman yeroo sana bakka sana deemanii gahee isaan raawwatanidha jechuudha. Isa keessatti egaa raabni jiloota walitti aanan 3 raawwata. Isaan keessaa inni tokko korma bantii qaluu. Korma bantii kan jennu korma qotiyyoo yookiin immoo kan qonnaaf qambarriin irra hin teenye yookiin immoo kan hin camadamne jechuudha. Isa sana qaluu, dhoksii buluu yookiin immoo dhokatanii ji'oota murtaa'eef hawaasa jalaa dhokatanii taa'uu turuutiin. Inni kan biraan gaa'ila dhaabbachuu. Raboomaa kana keessatti gaa'ila dhaabbachuun illee warreen kana sadan maal godha jechuudha. Raabni walitti aansuutiin gosoota kana sadan ishee raawwataa jechuudha. Egaa kana raawwateet kan inni sirnoonni kun guutuudha yookiin immoo sirni kun itti fufinsaa kan inni raawwatamu jechuudha. Inni kan biraan jilli korma bantii qaluu jila guddaa raabni jalqaba raawwatudha yookiin isa hangafaa ta'etu tajaajila jechuudha. Eenyu jilli korma bantii qaluu jechuudha. Inni kan biraan jilli kun gadaa keessatti gadaa aadaa gulantaa kuusaa irraa jalqabeetu kan inni itti fufuu jechuudha. Kuusa yookiin immoo yeroo itti leenjiidhaaf isaan qophaa'an keessatti leenjii keessatti leenjii qalama waan ta'eef jechuudha. Kanaatiin aadaa gulantaa kuusaa irraa jalqabee tolfatamudha. Innis sirna miseensonni raabaa hundi waggaatti al tokko rifeensa bantii mataa irraa haaddatanidha. Rifeensa mataa irraa bantii irraa haaddatan yeroo qarree kan jedhamu sanaan bifatanii turanii jechuudha. Isa sana yeroo isaanitti maal godhanidha? Yeroo isaanitti ofirraa haadanii yookiin ofirraa kaasanidha jechuudha. Mataawwan gosa sadarkaa isaaniitiin yeroo dabballee turanii kaasee kan isaan buufachaa deemaniin yeroo kanas maal godhu? Yeroo isaanitti ofirraa buusanidha jechuudha. Jila kana qopheeffachuutiin mataa kana ofirraa buusu yookiin immoo hin haaddatu jechuudha.
qarabaan kan isaan irra hin geenye gar tokkoon ture yeroo kana ofirraa buusu jechuudha. Kanaatiin jilli bantii haaddachuu kanarratti korma qalanii jila korma bantii qaluu jilatu yookiin immoo jila bantii haaddachuun booda jilli raawwatamu kan biraan jila dhoksii buluuti. Jila dhoksii buluu jedhama. Jilli kun jila adulootni raabaa jahan yookiin immoo jahan aduloota yookiin immoo torbii warreen jedhaman jiru. Isaanii yeroo isaanitti maal godhan guyyaa afuriif ija jalaa dhokatanii kophaa isaaniitti turanidha jechuudha. Yeroo isaanitti gorsa adda addaa fi akkasuma eenyutu aangoo qabate kanneen jedhamu sana hawaasa jalaa guyyaa afuriif dhokataniitu turuu jechuudha. Ofii isaanii qofa galma isaaniif ijaaramte keessa taa'aniitu marii fi naamusa sirni kun barbaadu guutuu jechuudha. Kana guutuutiin namoota jalaa dhokatanii guyyaa afuriif turaniitu boodarra bahuu jechuudha. Eenyutu adulootni raabaa guyyaa afuriif yookiin immoo aduloonni raabaa jahanii jechuudha. Inni kan biraan jila kanarratti aduloonni hunduu mataa mataatti horii qalu. Horii qalu yeroo jennu akka kutaa darbe keessatti ilaalle keessatti gumaan isaaniif kenname jira. Gumaata horii isaaniif laatame kana keessatti akkaataa tokko tokkoon isaanii jahan isaanii iyyuu horii jechuudha. Sababni isaa namoota hedduutu irratti hirmaata waan ta'eef jila hirmaachisan sana sagantaa yookiin immoo qophii isaanii sana bareechachuuf jecha tokko tokkoon isaanii iyyuu ni qalu jechuudha. Isaanis korma bantii sana qaluutiin sirna kana yeroo isaaniitti gaggeessan yookiin immoo yeroo isaaniitti raawwatantu jira jechuudha. Kanaan adula fiixee irraa jalqabuun gogeessi gulantaa raabaa hundi sirna gaa'ilaa raawwatu. Gogeessa yookiin immoo sirna gaa'ila isaanii yookiin immoo fuudhaa heerumaa yeroo isaanitti maal godhan jechuudha. Yeroo isaanitti sirna kana keessatti gaggeessanidha ta'a jechuudha. Sirna kana keessatti kan biraa akka haadha manaa yookiin immoo nama biraa bira hin deemneef sirni kun maal godha jechuudha. Dirqama fuusisaa jechuudha. Eenyutu gogeessonni hundi isaaniiyyuu haadha warraa qabaachuun dirqama isaaniiti jechuudha. Erga dhoksii bulanii jila gaa'ilaa erga sadaffaa isaa irratti raawwatanii aduloonni fiixee yookiin immoo warra xumurarra gahanii jechuun hundi isaanii maal ta'u erga gulantaa raabaa hundi isaanii maal ta'u gaa'ila dhaabbatu yookiin haadha warraa godhatu jechuudha. Kanaaf akka seera gadaatti itti gaafatamummaa biyya bulchuu kan kennamuuf illee isaanidha jechuudha. Kan danda'u nama gaa'ila dhaabbatee maatii ofii sirnaan bulchuu fi danda'ee fi bu'uura kanaan namni haadha manaa warraa hin qabne konfoleessa jedhama yeroo sanaa kaasee. Dirqama namni hin fuudhee yookiin immoo namni sababa adda addaatiin haadha manaa isaa hiike konfoleessadha. Konfoleessa jechuun nama safuu cabse, nama yuuyyee ta'e, nama kabaja hin qabne jechuudha. Nama hunda hawwu, nama hunda barbaadu. Kanaaf safuun Oromoo keessatti immoo namni kana guutee hin argamne nama biratti tuffatamaa, nama biratti hin jaallatamnee fi nama hawaasa keessatti safuuf seera cabse jedhameetu beekamaa jechuudha. Kanaaf gogeessi hundiyyuu gaa'ila ni raawwatu, jila dhoksii ni buluu, jila korma bantii ni qaluun dirqama isaaniiti jechuudha. Sirna itti aanutti darbuudhaaf jechaa fi kabaja mataa isaanii argachuuf jechuudha. Waan kana ta'e sadarkaa kanatti miseensi gogeessa raabaa hundi gaa'ila akka dhaabbatu seerri gadaa maal godha? Ni dirqisiisa jechuudha. Sababni inni itti dirqisiisuuf immoo sirna kana keessatti fuudheen darbu taanaan haadha warraa namaa bira dhaquu danda'a. Shamarran bira haala hin taaneen walitti dhiyeenya uumachuu waan danda'uuf kanaaf konfoleessa jedhameetu maqaan itti moggaa'aa jechuudha namni fuudhuuti. Kanaaf gogeessi hundi isaaniiyyuu gaa'ila ni dhaabbatu jechuudha. Gulantaa kana miseensonni gogeessa raabaa gaa'ila dhaabbachuu malee hanga gulantaa duroomaatti ce'anitti daa'ima akka godhatan inni jajjabeeffamu yeroo raaba ta'anidha jechuudha kan isaan ijoollee godhatan. Sababni isaa immoo erga sirna kana keessatti obsa argatanii erga akkaataatti maatiin buluu biyyi wal bulchuu danda'u erga baranii booddee daa'ima godhatu jechuudha. Eessa keessatti erga duroomanii yookiin immoo doorii erga ta'aniiti kan isaan godhatan jechuudha. Mata duree jalqabaa keessatti dabballeen ilmaan dooriiti isa jenna jechuudha. Doorii keessa yeroo gahan ilmaan akka isaan godhatan ni jajjabeeffamu yookiin immoo ni taasifamu jechuudha. Kana aga sanaatti garuu akka isaanii dafanii ilmaan hin godhanne taasisu. Sababni isaa immoo rakkinoota adda addaatti isaan mudachuu danda'a. Ijoollee wajjin bulchuu danda'u of gahuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaatiif sirna kana keessatti hooggansa sanaatiin gaggeeffamu jechuudha. Ilmoon isaanii battalatti gulantaa maalii geesse jechuudha. Gulantaa gadaa jalqabaa seenuun waan hin dandeenyeef ammas maal taati? Jalqaba dabballee keessa galtii jechuudha. Gulantaa hin dandeenyeef miseensonni gulantaa raabaa erga gaa'ila dhaabbatanii booda qabeenya handhuuraan argatanii turan ofitti fudhachuu danda'u. Jalqaba daa'imman dabballee keessatti kennaawwan adda addaa ni kenna Oromoon ni jenna. Kennaawwan inni kennu keessaa handhuuraa jedhamti. Handhuuraa jechuun gaafa ijoolleen dhalattee horii waliin dhalatte sun yookiin goromtii yookiin lukkuu ta'uu dandeessi yookiin re'ee yookiin hoolaan goromtii waliin laatamtee fi wajjin guddateera jechuudha. Qabeenyi sun kan mucaa sanaa waan ta'eef akka inni of danda'u yeroo sanaa kaasee gara kan dhuunfaasaa godhateetu maatii irraa fudhata jechuudha. Kanaatiin maatiin kenneefit akka inni of danda'u taasisa isa booddee maal ta'e jechuudha. Mucaanii
ulee horooroo qabata. Ulee horooroo qabachuutiin yookiin immoo horooroo mataa ofii qabateera yookiin immoo of danda'eera isa jedhamu sana ta'a jechuudha. Erga of danda'ee qabatee booddee harii hariidhatee daadimachuu danda'a yookiin dandamachuu of danda'eera yookiin immoo rakkoo isatti dhufan hundayyuu maal gochuu danda'a? Obsuu danda'a, of gaggeessuu danda'a jedhama. Raaba kabajaa guddaa waan qabaniif maqaa kabajaa haadha hambaa jedhamti jechuudha. Haati warraa abbaa gadaa immoo haadha hambaa jedhamtee waamti. Hiikni isaa haadha uummataa jechuudha. Sababni isaa duroomeeraa erga abbaa gadaa ta'e waggaa 40 yookiin immoo 40 abbaa isaatti erga aangoo qabatee booddee haati warraa isaa maal jedhamti? Haadha hambaa jedhamti jechuudha. Haadha ijoollee isaa yookiin immoo haadha hawaasa hundaa taatee tajaajilti jechuudha. Isheenis hawaasa nagaa uummata ishee eeguudhaaf abbaa manaa ishee kabajuu fi kabachiisuuf kan isheen gahee qophii waan ta'eef horooroo mataa isaa arganne fudhatee haati manaa isaa immoo haadha hambaa yookiin immoo haadha uummataa jedhamuutiin kan isheen tajaajiltudha jechuudha. Inni kan biraan xumura gulantaa raabaa irratti miseensonni gulantichaa maatii horachuun maaliif isaan barbaachise kan jedhu keessatti tokkoffaa akka saba kan biraa bira yookiin immoo namoota kan biraa bira namoota neerumiin jiran yookiin immoo namoota haadha warraa hiikan jiran bukkee deeman akka isaan hin ejjineef akka isaanii baala ganneef yookiin immoo akka isaan haadha manaa namaa bira dhaqanii hin hawwineef dirqama akka isaan maatii godhatan yookiin xumura kanarratti maatii horatanii taasifamaa jechuudha. Kanaatiin kan isaan sirni kun gaggeeffamu jechuudha. Inni kan biraan raamni jiloota garaagaraa raawwachuun cinaatti daangaa biyyaa eeguu kabachiisuuf itti gaafatamummaa qaban bifa wal fakkaatummaa ta'u baatu jechuudha. Raamni nageenya uummataa fi qabeenya tiksuu hojiilee idilee raawwachuu fi itti gaafatamummaa kan inni qabaatu jechuudha. Akkuma jalqabaa leenjii gosa lama kuusaa keessatti fudhatu buttummaa fi doottummaa farda utaaluu, loloo utaaluu fi kanneen kana fakkaataniif akkasuma doottummaa keessatti immoo qaama faallaa keessa galanii odeeffannoo fuduu waan danda'aniiraniif itti gaafatamummaan isaanii daangaa eeguu, biyya tiksuu, rakkoolee hawaasa keessaa furuu fi rakkoo sana karaa furamuu danda'u barbaaduudhaaf warreen hojjetan ta'anii tajaajilu jechuudha. Raaba irratti miseensonni gulantaa kana keessaa immoo maal ta'u? Waddeessa muruu jedhamuudhaan raawwachuun gara gulantaa ta'anutti maal ta'u? Ce'u jechuudha. Waddeessa muruu ammoo maqaa kanneen akka daannisa muruu fi qajjima muruu jedhamanis ni beekamaa jechuudha. Waddeessa muruu kan jedhu waddeessa bakkee keessaa osoo hin taane waddeessi kunuunfamee hawaasni maatiin yookiin immoo qe'ee isaa keessatti kunuunsee kan horiin itti riganne yookiin kan namni sareen itti fincoone jedhamee kunuunfamee taa'ameeru jira jechuudha. Waddeessi sana murataniitu maal ta'u? Gara itti aanutti ce'u jechuudha. Kanaaf gulantaa waddeessa muruu yookiin immoo maqaawwan maal jedhaman daannisa muruu, qajjimaa muruu jedhamaniitu sirna kana keessatti beekamuun raaba keessaa gara duroomaatti darbuu jechuudha. Doorii ta'uudhaaf kan isaan raawwatan immoo jiloota akkas akkasii raawwateetu isatti aanutti darbaa jechuudha. Jila waddeessa murachuu eenyutu gaggeeffata? Raabaatu gaggeeffata jechuudha. Eessatti darbuuf? Gara dooriitti darbuudhaaf yookiin immoo gara ilmaan godhachuutti darbuudhaaf yeroo inni jedhu ulee kana murateetu jilli qophaa'aafii jechuudha. Jila kana qophaa'ee ulee qalloo waddeessa irraa murateetu gara sagantaa ta'anutti ce'aa jechuudha. Inni kan biraan gulantaa ta'anu kana keessatti immoo maal jedhama jechuudha? Doorii ta'ee jechuudha. Doorii jechuun kaadhimamtoota gulantaa gadaa ta'anutti baalli fudhachuuf qophiirra jiran jechuudha. Kana keessatti immoo dooriin nama aangoo bulchiinsaa fudhachuuf qophaa'u jechuudha. Egaa kuusaa keessatti sirna kana hunda raawwatee booddee sana asdana keessa yeroo ga'ummaa maal jechuudha? Kaadhimamaa yookiin immoo nama bulchaa biyyaa ta'uudhaaf jedhu yookiin hawaasa keessa jiraatu bulchuudhaaf qophaa'aa jiru jechuudha. Kaadhimamaa yookiin immoo nama qophiirra jiru sagantaa gaggeeffachuuf yookiin immoo biyya bulchuudhaaf jechaa jiru jechuudha. Baalliin mallattoo aangoo walharkaa fuudhinsaati. Akkuma jenne gulantaan kun kan biraan maala? Raamni waddeessa itti muratee yeroo inni maal ta'edha? Yeroo inni qophii isaa taasifatudha jechuudha. Waddeessa muruu yookiin daannisa murachuun abbaa ilmaa ta'uurraa jalqabaa jechuudha. Dooriin abbaa ilma eenyuuti? Abbaa ilma dabballee yeroo inni ta'edha jechuudha. Kanaaf kaadhimamtoota warreen jennudha. Kun warreen kana fakkaatu jechuudha. Eenyu? Dabballee warreen doorii warreen jennu yookiin immoo maatiin dabballee isheen taatu jechuudha. Sadarkaa kana keessatti kan isaan maal ta'an? Kan isaan fuudhanii ilmaan godhatanii kan isaan abbaa gadaa ta'uudhaaf immoo kaadhimamaa ta'anii qophaa'anii eeggatanii hawaasa isaanii bira kabaja barbaadanii jechuudha. Yeroo kana fakkaataniitu argamu jechuudha. Inni kan biraan caasaa hooggansa dooriiti. Caasaan hooggansa doorii gulantaan doorii keessatti caasaan adiloota torbii gubbaatti adiloota 6 jennee turre. Adiloota 6 booddee maal ta'anii? Torba ta'u jechuudha. Adiloota torba yookiin immoo torban baallii jedhamaniitu sirna gadaa keessatti yeroo isaan itti fuudhamanis immoo kuusaa fi raaba keessatti ijaarame akkuma jiru itti fufaniitu sirna kana fudhatu jechuudha. Kanaaf baallii fudhachuuf taasifamu keessatti ga'umsaa fi
beekumsa miseensonni doorii gulantaa kuusaa raabaa keessatti illee kan maal godhan kan isaan gaggeessanii jechuudha. Sirna kana keessatti yeroo isaanii tokkorraa gara tokkotti darbanii aangoo qabatanidha jechuudha. Gaheen isaanii bulchiinsa fudhachuudha jechuudha. Torban baalli kan nuti jennu kun wal faana ta'uutiin sirna bulchiinsaa kana kan isaan gaggeessan, kan isaan hawaasa gaggeessanii fi kan isaan yeroo jilli adda addaa jiru jilli eessatti qophaa'a jedhamanii wal gaafachuutiin mari'atanii rakkoolee fuulduratti jiranii fi rakkoolee darban furaa deemanii sirna kana keessatti jechuudha. Kanaatiif gulantaalee gadaa doorii sadarkaa mirkaneessa murteessaa keessa yeroo isaan gahanidha jechuudha. Kunis immoo yeroo miseensonni doorii akka duukaa buutuutti abbootiin isaaniirraa barachaa muuxannootti gabbifatanii waan ta'eef jechuudha. Wal harkaa fuudhinsi yeroo abbootiin warri duraa gadhiisaa deeman warri kun immoo maal godhaniiru yeroo isaanitti baallii fudhatanii biyyattiin bulchan biyyattiin gaggeessaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaan isaanii gahee guddaa isaan qabatanii jechuudha. Inni kan biraan beekumsi aadaa Oromoo, beekumsi seera gumii, safuuf safeeffannaa Oromoo fi tooftaan wal dhabdeettii kan illee as keessatti kan isaan baratan. Qabiyyeen leenjii doorii isaanii ijoodha. Gaheen gulantaa kanarraa immoo maal ta'e gama eegumsa hooggansummaa olaanaa. Itti hooggansa irra hin jira yookiin immoo olaantummaa yeroo itti bulchiinsa gaggeessan waan ta'eef yeroo kanadha jechuudha. Inni kan biraan gahee dooriin gaggeessuu qabu keessatti inni ijoon ardaalee jilaa irra naanna'uun jiloota maal gochuudha? Gooroo gaggeessuudha yookiin gorroo wal wanti isaan daangessu hundayyuu kan isaan deemanii maal ta'an baruudhaaf sirna yookiin immoo jila qopheeffatanii gaggeessanidha jechuudha. Jiloota doorii raawwatu keessaa muraasni immoo jila hulluuqoo. Jila hulluuqoo kan nuti jennu iddoo baay'eetti loon jala hulluuquu yookiin immoo dullacha jala hulluuquu korma dibicha yookiin immoo sangaa hin qotiin irra jala hulluuquu akkasuma reettii jala hulluuquu yookiin immoo wanta qooqxuu ta'e jala jechuudha. Sirna mataasaa danda'e qabaataa jechuudha. Gosa gosa haala isaaniitiin jala hulluuqu yookiin immoo baran dabarsi baran hulluuqsisi. Eeboo kennu hulluuqsisi. Jifuu kennu hulluuqsisi. Rakkinoota adda addaa hulluuqsi jedhaniitu yeroo isaanitti eeboo fi jifuuwwan adda addaa jala hulluuqan jechuudha. Jila dhibaayuu. Jila dhibaayuu kan nuti jennu yeroo irreechaa bakki irreechi itti gaggeeffamu murteessuu, sirna akkamiin akka gaggeeffamu mari'achuu fi sirni achitti raawwatu immoo sirna aadaa, safuu fi safeeffannaa eeggateen akka raawwatamu warra taasisanii jechuudha. Inni kan biraan jila darrabbaa kan jedhamu ni gaggeessuu, jila buttaa qaluu, jila waddeessa murachuu isa gubbaa keessatti ilaallee dabarree jechuudha. Jila waddeessa murachuu yookiin immoo daannisa muruu isa jennu sanallee maaltu gaggeessa? Dooriin deemeetu sirna kana hundayyuu bakka bakka isaanitti gaggeeffaman keessatti dhaqeetu hirmaataa jechuudha. Jiloonni gulantaa kun immoo Oromiyaa iddoo adda addaatti immoo bifa garaagaraa ni qabaata. Wanti isaan agarsiisanii fi kaayyoon isaanii tokkuma garuu bifa ittiin dhiyaatu yookiin immoo haalli yeroo itti dhiyaatu garaagarummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Haalota Oromiyaa guutummaa keessa yookiin immoo godinoota Oromiyaa bal'oo waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraanii gadaan isaanii quufaa gabbinaa fi nageenya jedhaniitu kan isaan immoo kadhachaa deeman yookiin kan isaanii sirna kana gaggeessanii sirni kun isaan harka taa'u jechuudha. Kanaatiifidha jechuudha. Kan isaan sirnoota nageenya akka badhaatu hawwii ibsachuu fi waaqa kadhachuudhaan kan isaan sirna kana gaggeessan. Haa ta'u malee jiloonni tuqaman kun hundi iddoo hundatti wal faana jilatamu dhabuu malu. Fakkeenyaaf Gujiitti jiloonni doorii raawwatu beekamoon hulluuqoo dhibaayyuu yoo ta'u kun adda kan jiru jechuudha. Dhibaayyuu yoo ta'u Booranatti immoo jila darrabbaa waddeessa murachuu hulluuqoo dhibaayyuu fi buttaa qaluudha jechuudha. Naannoo Tuulamaatti immoo jila buttaatu bal'inaan raawwatamaa jechuudha. Sababni isaa immoo haala jaarraa 16ffaa keessa walirraa fageenyaa fi haalata rakkisoo keessa waan darbeef sirni kun bakkeen adda addaatti sirni isaa tokko yoo ta'u malee bakkeen haalli itti gaggeeffamu garuu garaagarummaa ni qabaatu jechuudha. Sababni isaa yeroo haalaa fi haala bartee naannoo sanaatiin fi haalota tokko tokko ni gaggeeffamaa jechuudha. Kanaaf jiloonni isaanii wal fakkaatuu fi wal fakkaachuu dhabuu ni danda'u jechuudha. Garuu sirna wal fakkaataa tokkoo fi kaayyoo tokko ni qabaata jechuudha. Kanaaf Gujii keessatti kanneen beekamoo ta'an hulluuqoo dhibaayyuu yoo ta'an Boorana keessatti immoo jila darrabbaa, jila waddeessa murachuu, hulluuqoo dhibaayyuu fi buttaa qaluudha jechuudha. Naannoo Tuulamaa keessatti immoo kan adda taasisu inni tokko maalidha? Jila buttaa qaluuti. Jila buttaa qaluu yeroo inni horii qalanii kan isaan kabajatan jila buttaa qaluun baay'inaan ni gaggeeffama jechuudha. Jilli darrabbaa immoo jila doorii maal ta'uudha? Daannisa muratudha yookiin immoo waddeessatti muratudha jechuudha. Jila dooriin daannisa yookiin immoo ulee waddeessatti muratu yookiin immoo liichoo qabatee jilatu yoo ta'u qabiyyeen isaa guddaan sirba olkaa fi maalii kan jedhamu sirbu jechuudha. Sirba olkaa fi ruudii kan jedhamu sirbu jechuudha. Dhiiraaf shamarrantu maal godha? Sirna kana sirba eessa keessatti jechuudha? Sirna jilaa darrabbaa keessatti yookiin immoo
yeroo jilli darrabbaa gaggeeffamu sirna gaggeeffamu keessaa tokko jechuudha. Sirba olkaa fi ruudii sirbuu kanneen jedhaman keessatti kanneen sirban miseensonni dhiiraa sirba olkaa jedhamu sirbu. Dhiironni sirba olkaa jedhamu yeroo sirban shamarran immoo ruudii kan jedhamu sana sirbuu jechuudha. Akkuma mata duree gubbaa keessatti ilaalle shamarran dhiirri walitti siqanii qaamaan wal tuttuquu yookiin harkaan wal tuttuquun dhorkaadha sirna kana keessatti. Haa ta'u iyyuu malee garuu gamaaf gamoo goranii sirna kana ni raawwatu ni kabajatu walqixxeema sirna shamarriif dhiirri walqixxee kabajatudha. Mirgi shamarraniis sirna gadaa keessatti osoo dimokiraasiin ammayyaan jiraatiin iyyuu sirna shamarran kabajuu fi kabaja haadholii yookiin immoo dubartootaa kan eeguu fi kan jaallatudha jechuudha sirni kun. Haa ta'u kana keessatti sirba olkaa eenyutu sirba dhiirotatu sirbaa jechuudha. Eenyutu sirbu shamarratti sirbu jechuudha. Sirba ruudii immoo dubartootatu dhiiratti sirbaa jechuudha. Faallaa wal gammachiisu yookiin immoo wal bohaarsuu wal onnachiisuudhaaf kan sirbamudha jechuudha. Sirbi olkaa kan sirbamu miseensota aangawoota doorii fi makkalootaanidha jechuudha. Warreen torban baalli jenne sanaatiin sirbamaa jechuudha. Eenyu sirbii olkaa jechuudha. Innis immoo guyyaa 8 osoo walirraa hin cinne sirbamaa tura jechuudha. Sirni dubartoonni ruudii yeroo sirban immoo maal ta'u mataa dhadhaa dibatanii gorfoo hidhatanii yookiin immoo wantoota mataatti hidhatamu hidhatanii siiqee harkatti qabatanii karra duratti maal godhu hiriiruudhaanidha jechuudha. Akkuma sirna yeroo shamarran heerumtu balbala qabiisa jennu jechuudha. Akkaataa kana kan dhaabni kamiyyuu dhufee akka inni balbalatti hin sinneef yookiin aangoo amma argatutti akka inni oliin dabarreetti balbala qabaniitu kan isaan sirbanidha jechuudha. Siiqee fi gorfoo akkasuma dhadhaa mataatti dibachuutiin kan isaanii yookiin mataa isaanii irratti hidhannoowwan kanneen akka caaccuu fi wantoota isaa faaya adda addaa hidhachuutiin kan isaan sirna kana kabajanidha jechuudha. Inni kan biraa kunuuti egaa dubaroonni yookiin immoo shamarran sirna ruudii gaggeessan keessatti kana fakkaatu jechuudha. Bifa kanaatiin kan isaan maal ta'anii kan isaan guyyaa 8 doorii waliin sirbanidha jechuudha. Mataa isaanii akkanaatti hidhatanii jiru, dhahatanii jiru, kanarratti immoo dhadhaan dibatu, calleewwan yookiin immoo gorfa kan jedhamu sana hidhatanii jiru, harkatti ni hidhatu. Akkasuma mudhii irratti illee gogaa kalleewwan waan akka fakkaatuu fi akkasuma harka isaanii bitaa mirgaa irratti hidhataniitu sirna kana sirbuu jechuudha. Uleen isaan qabatanii jiran kun maal jedhamti? Siiqee jedhamti jechuudha. Siiqee kana qabachuutiin kan isaan maal godhanidha? Ruudii fi sirba olkaa dhiiraaf shamarranii kan isaan walitti sirbanidha jechuudha. Dhumarratti jila darbaan sirni kormaa lamuu kan gaggeeffamu yoo ta'u, korma kana kan kennu abbaa bokkuuti jechuudha. Abbaan bokkuu kennaawwan yookiin gumaata isaaf kennamaa ture kana yeroo jila dhumaarratti yookiin immoo jila darbaa isa dhumaarratti korma qaluutiin abbaan bokkuu kenneetu sirni kun gaggeeffameetu sirna doorii itti darbuu itti gaggeeffamaa jechuudha. Doorii yeroo korma bokkuu kana qabu qalu yaa alatti gadi bahuudhaan meeshaa waraanaa wal cinaa kaayyateetu jalqaba uchuma buufata. Achiin booda sirna qalma raawwachuudhaan foon mana warra abbaa bokkuutti galchuun jillee darrabbaa maal ta'a xumuramaa jechuudha. Kan inni bakkeetti bahee yookiin immoo iddoo hawaasni jiranitti sirna kana gaggeessuufis kaayyoo isaa wal cinaa kaa'ee eeboo kun naawwaraa yoon sirna kana cabse yoon saafuu balleesse eeboon kun naawwaraanu jedhaniitu kan isaan hulluuqoo gaggeessanii fi meeshaa kana lafa naqanii kan isaan sirna kana gaggeessanidha jechuudha. Kanaatiin gara mana abbaa bokkuutti foon kana galchaniitu sirni kun gaggeeffamaa jechuudha. Sirni jilli darrabbaa xumuramee erga immoo kormi maal ta'u kormi qalamu kun korma obbaatii jedhamaa jechuudha. Sirna obbaatii jilas ni jedhama jechuudha. Maaltu jilli xumuraa darrabbaa yookiin korma obbaatii jedhamee illee ni gaggeeffamaa jechuudha. Sirni sun kana fakkaata. Haalota kanaatiin ulee yookiin immoo waraana lafa naqaniitu qalmaaf gadi yaa'anii jiru jechuudha. Warreen kun yeroo isaaniitti kunoo gorfoo kan jedhamu sana yookiin immoo wantoota baatanii jiran sana lafa kaawwataniitu maal godhaniiru waraana kan lafa kaawwataniiru jechuudha. Akkasuma uchuma kan jedhamu jechuudha. Uchuma kan jedhamu ulee kanaa jechuudha. Lola ishee kana. Uchuma jedhamu kana lafa kaa'anii kaaniitu korma sana qalu jechuudha. Qaluutiin sirni darrabbaa ni gaggeeffama. Sirni darrabbaa kun immoo xumura darrabbaa immoo obbaatii yookiin immoo korma obbaatii jedhamuutiin illee ni beekama jechuudha. Jilli doorii raawwatu kan biraan immoo jila buttaati. Jila buttaa qaluu yookiin immoo sirna jila dhibaayuutiin waluma faana maal ta'a raawwatamaa jechuudha. Yeroo dhibaayuun gaggeeffamu yookiin yeroo irreechaa nyaatawwan qophiiwwan adda addaa achitti taasifamu jechuudha. Jila buttaa keessatti wantoonni ijoon raawwataman galma buttee ijaaruu. Galma buttee kan nuti jennu bakka itti sirni gaggeeffamu jechuudha. Galma buttee ijaaruu, buttee dhaabuu, korma buttaa hidhuu fi jila kormaa
buttaa hidhuu kan raawwatu immoo eenyudha? Duula fiixeerra ga'e yookiin xumuraarra ga'e jechuudha. Aduulli fiixeerra ga'e yookiin abbaa gadaa keessaa bahuuf jedhu kuni korma buttaa kana dhiyeesseetu sirna kana raawwataafi jechuudha. Eega kana booddee immoo dhabamee booddee kormi buttaa maal isaa hidhamee guyyaa itti aanu sirni waddeessaa murachuu yookiin daannisa murachuu ni gaggeeffama jechuudha. Sirni kun erga gaggeeffamee butteen raawwatameetu galma buttee keessatti kan inni adeemsifamu jechuudha. Eega kana booddee torban waddeessaa jedhamanii maal ta'u jila sanarratti gogeessa keessaa filamaniin raawwatamaa jechuudha. Jila yookiin torban waddeessaa warreen jedhaman suni abbaa gadaa abbaa bokkuu makkala warreen jedhaman sun torban isaanii yookiin aduloota torbiin sun filamaniitu sirni kun raawwataa jechuudha. Kunoo kormi hidhamee jiru kanadha. Kormi kun immoo adda isaarratti hidhaa yookiin immoo mallattoo diimaa hidhamee jira jechuudha. Amma sirni kun gaggeeffamutti ni hiikamu jechuudha bakka kana turaa jechuudha. Dooriin jila dhibaayuu jedhamus ni jilata. Jila dhibaayyuu kan jedhamu immoo kadhannaa waaqaa kan galateeffannaadha. Baga nagaan nu baaste, nagaan nu dabarsite, baga bara hamaa nu looksiste, jifuu hamaa baga nu oolchite jedhaniitu kan isaan dhibaayyuu kana gaggeeffatanidha jechuudha. Inni kan biraan waaqa gulantaa gadaa hunda keessatti raawwatamuu danda'udha jechuudha. Waaqa kana gulantaa kana hundumaa keessa nu dabarsite galatoomii ulfaadhuu jedhanii kan isaan keessatti galateeffatanii jechuudha. Kanaatiin sirni kun gaggeeffama. Jila dhibaayyuu irratti immoo nageenya bokkaadhaaf kan kadhatamu, quufa nuuf taasisi jedhanii namaaf kan kadhatamu, sa'a milkaa'ina kaayyoo fi kan kana fakkaatuuf ni kadhatamaa jechuudha. Doorii yeroo jila dhibaayyuu jilatu jalqaba moonaa dhibaayyuu yaa'a irratti alatti baasanii kophaatti ijaaruudha. Jalqaba yookiin moonaa kan nuti jennu isheen kun dallaa jechuudha. Naannoo biraatti dallaa yookiin moonaa jedhamti. Kanaatiin dallaa iddoo biraatti ijaaruutiinidha kan isaan sirna kana gaggeessanii jechuudha. Inni kan biraan ollaarraa fagaatanii bakka jeequmsi sagalee hin jirreettii fi waaqa kadhachuuf jedhameetti gara tulluu fi gara harootti bahuutiinidha jechuudha. Kan isaan sirna kana gaggeeffatan. Yeroo kan biraa immoo jila dhibaayyuu bahu immoo waddeessa qabatee fiixee irratti maal ta'a? Qumbii hidhataa jechuudha. Qumbii yookiin immoo waan foolii urgaa qabuu fi namatti tolu sana hidhateetu baha jechuudha. Inni kan biraa ciicoo. Ciicoo yookiin immoo qabee gurraattiin jirti. Ciicoo gurraattii kan jedhamtu sana qabateetu keessa ishee dhadhaaf yookiin nyaatawwan adda taate qophooftee jirti. Ishee sana qabateetu dhibaayyuu sana irratti baha jechuudha. Inni kan biraa rufa. Rufa kan jennu immoo kan inni mataatti maratee mallattoo alaabaa abbaa gadaa yookiin immoo gurraacha diimaa adii sana mataa isaatti hidhatee kan inni yookiin mormatti godhatee kan inni bahudha jechuudha. Itti aansutu qumbii biifatee haadha warraa isaatiin karra loonii duratti dhadhaan muudama jedha. Qumbii jechuun waan urgaa'aa fi namni aangoo argate kan biifatudha jechuudha. Urgooftuu kana biifateetu haadha warraa isaatiin maal ta'a dhadhaan dibamaafi jechuudha. Ergasii booddee dooriin erga dhadhaan muudamee booda ciicoo ofii fudhatee gara moonaa dhibaayyuutti sirriiqaa yookiin deemaa jechuudha. Moonaa jechuun dallaadha jennee gara sanatti deemaa jechuudha. Dooriin jila kana bultii meeqaafidha? 10 kan inni sirna kana gaggeeffatu jechuudha. Dhibaafatu yookiin bultii 10 booda guyyaa tokko maal ta'a? Dhibaayyuu manaatti bahu jechuudha. Walumaa galatti dhibaayyuun onnee qulqulluutiin waan waaqa kadhataniif qulqullummaa dhugaa barbaaddi. Akkasuma dhibaayyuun mana xumurameen kormaa obbaatii jilatu qalama. Kormi kunis kormaa miigaa yoo jedhamu kan qalu nama fuulduraa abbaa gadaa fiixe ta'uudha jechuudha. Nama abbaa gadaa aangoo yookiin bulchiinsa baalli mana isaa galuuf jedhutu xumurarra korma obbaatii kana qaleetu miigaa jedhamuutiin itti fufaa jechuudha. Inni kun immoo dhumarratti ardaa kormaa yookiin immoo ardaa korma buttaa kana itti hidhan irraa maal ta'u godaanuun jila karrabbaa. Karaa abbaan kan jedhamu immoo buttaa qaluu raawwatu jechuudha. Amma dhaqaniitu godaansa yookiin adeemsa godaananii booddee immoo karaa abbaan kan jedhamu kana buttaa qaluutiin maal raawwatu jechuudha. Karaa abbaan kan jedhu immoo sangoota loonii jechuudha. Hiikni isaa sangoota loonii kan jedhudha jechuudha. Sangoota loonii kana qaluutiin maal ta'u jechuudha. Sirna kana raawwatu jechuudha. Sirna kana yeroo raawwatan karaa abbaan jechuun immoo sangoota loonii jechuudha. Karaa abbaan buttaa immoo hunda isaaniitu maal ta'a? Nama hundatu qalaa jechuudha. Sirna kana keessatti kan hundiyyuu dandeettii qaluu yookiin immoo kan inni itti mirkaneeffatu ta'eetu raawwatamaa jechuudha. Gaafa jila kana raawwatan irra dooriin mataa haaddatu. Sirni mataa haaduu inni ammoo haadha warra dooriitiin raawwatama. Mataa isaanii haaddatan duraan qarree gar tokkotti hambifatanii gar tokkotti haaddataa turanii inni kaan immoo dabballee yookiin immoo daabee godhatee ture hunda isaa ofirraa haadeetu mataa haaddatee keetu sirna kana gaggeessutti darbaa jechuudha. Dooriin mataa mana isaanii aannan bishaanii fi qumbiin jiisanii haadu. Warraa isaaniitirraa haadaa jechuudha. Kunis jiidha quufaaf eebba argisiisa. Aannan quufa, qumbiin eebbaa fi bishaan jiidhaa
bakka bu'uu danda'utti kan gaggeeffamudha jechuudha. Kunoo sirni sun yeroo inni gaggeeffamu kana fakkaata. Haadha warraa isaaniitu mataarraa aadaa jira. Dabballeen kun olaf kana fakkaatti mataan ishee erga doorummaa ta'anii garuu kun akkaataa kanatti haati warraa isaanii irraa aaddii jechuudha. Inni kan biraan asirratti kan nuti ilaallu haati warraa isaanii fi sirnoonni achi keessatti raawwataman jiru kunoo jallaa kana kan jiranii. Abbaan gadaa kun ulee isaanii kunoo qabatanii jiru. Addana addana kana jira jechuudha. Karaa kana kan mul'attu ijoollee bukkee kan jirtu kun roofaa turte mucaa bukkeetti kan mul'attu jechuudha. Addana kanatti immoo kunooti kan isaan ittiin dhiqatanidha. Aannanii fi wantoota jiidha ta'anii dhiqataniiru jechuudha. Mataa isaanii kan erga dhiqxee booddee dhadhaa dibdeetu irraa haaddi jechuudha. Eenyutu irraa haada? Haadha warraa isaaniitu irraa haadaa fi jechuudha. Yeroo doorii keessa gahan. Yeroo bakka biraa keessatti garuu obboleettiitu irraa haada. Asii doorii keessatti garuu haadha warraa isaati irraa haadaa jechuudha. Jilli hulluuqoo immoo inni kan biraan jila kadhannaa waaqaa doorii gaggeessu ta'etu tajaajilaa jechuudha. Innis faaroon hamaan gara bara gadooma isaaniitti akka hin seenne yookiin immoo farra hamaa yookiin balaan akka isaanii hin mudanne illee kan isaan keessatti kadhatan rakkinoota adda addaa nurra dabarsii nu miidhiin jedhanii kan isaan keessatti kadhatan ta'etu tajaajilaa jechuudha. Jilli kun immoo iddoo tokko tokkotti hulluuqoo fuulloo holliyya jedhamuun illee ni beekama jechuudha. Eessa keessatti doorii yeroo inni kadhatee gaggeessu yookiin xumura raawwachuuf jedhu keessatti kan inni raawwatu jechuudha. Inni kan biraan hojiin miseensonni doorii hojjetan keessaa kan biroon yeroo luboonni gadaajiloota adda addaa gaggeessan gumaata garaagaraa kennuu. Haala kanaan dooriin gumaata adda addaa daraaraa bunaa, damma, dhangaa yookiin nyaata looniif kanneen kana fakkaatan jila gadaatiif gumaachuu jechuudha. Yeroo gadaan baalli dabarsee kennuuf qophii xumuraatti ammoo abbaa gadaa baalli isaanii dabarsuuf korma coomalaa jedhamu kennuufi jechuudha. Korma kennuufitiin kan horsiisuu danda'u yookiin immoo kan yaabee gaansuu danda'u sana kennaniifitu kiyaabaa jala bultii baalli fuudhuu irratti immoo doorii maal ta'a? Ardaa jilaa deemuu qophii hunda xumura qophii kana irratti miseensonni dooriin qaachaa yookiin galma buttee kana ijaaruu. Egaa galma buttee kana ijaaranii karra galma abbaa gadaa geessu immoo yeroo baalli fudhatan irraa kaasanii garmaama yookiin sirbaan galan yookiin immoo ni qulqulleessu. Bifuma wal fakkaatu farda yeroo baalli fudhatan immoo yaabbatanii galan meeshaa faaya guutuu waliin qopheeffachuun gahee isaanii ta'etu tajaajilaa jechuudha. Kan isaan bakka sana dhaqan loon fardaan malee konkolaataa waan hin jirreef jechuudha. Walumaa galatti caasaan gadaa gulantaa kuusaattiin ijaarame raabaaf doorii keessattis qophii barbaachisaa ta'e xumuree gogeessa waggaa 8tiif bulchaa ture irratti maal godha? Baalli fudhateetu bulchuu eegalaa jechuudha. Sirni kun waggaa 8 kan inni gaggeeffamu. Waggaa 8 keessatti egaa raabaa fi doorii keessa gahanii booddee kuusni sirna kana keessatti ittuma fufee darbee jira. Egaa kana keessatti immoo doorii keessa raabaarraa gara dooriitti yeroo xumuranis waggaa 8 baalli fuudhanii walitti dabarsanii kan isaan keessaa bahan yookiin immoo xumuranii jedhama. Kanaaf sirni kun gaggeeffama. Kun galma buttee kan jennu kunooti. Galma buttee yookiin immoo bakka itti galmi kun ijaaramtu yookiin immoo qaachaa yookiin immoo galma ishee jennu kunooti jechuudha. Yookiin immoo galma buttee jedhanii kana fakkaatti kan isaan ijaaranis shamarranti ijaara. Dargaggoonni immoo mukawwan isaan irra taa'an yookiin keessa itti wantoota isaan barbaachisu ijaaraniitu sirna kana fakkaatti jechuudha. Gujii fi Booranaa keessatti baay'inaan ni argama. Sirni keenya